Immoo hiriira mormii har'a magaalaa Naayiroobii keessatti ba'ameen dhimma wal qabatu waa'ee lakkoo Aslii galgala wajjiniin kaafna. Aslii guyyaa har'aa hiriirri ba'ame sababa maalirraa kan ka'e? Hirpha akkuma beektu barda biree keenya keessa mormi guddaa ture. Gaafas pireezidantiin biyyattii Ruutoon Gibiraa guddoo dabaluu barbaade faayinaans biil jedhanii uummanni keenya maallaqa iddoo akka baasuu gaafatamaa ture. Uummanni aaree namni daandiitti baay'ee paarlaamaa keenya cabsanii seenanii warri paarlaamaa keessa baqatee gaafas waan iddoo namni miidhamee namni du'ee man paarlaamaalee caccabsanii turanii sun yaadachuu fi hiriirri mormii karbame guyyaa har'a kan ba'ame gaafas akkuma beekamu namni hedduun lubbuu dhabee namni 65 ol ka lubbuun isaa dhabame namni gara 89 dhabamanii kan du'anii argamanii kan ammoo agammaa ka hin argamanii jira. Labsiin faayinaansii sun mormiin hawaasaa guddaan mudachuudhaan otoo hojiirra oolanii kan inni hafe yeroo sana. Dhugaa. Har'as immoo hiriira ba'ame kanaan lubbuu namaa fi akkasumas qabeenyarra miidhaan ga'ee jirame miidhaan qaqqabe akkamittiin ibsama? Ammaatti kan mirkanaa'e nam lama bakka Matuu jedhama. Matuuni Naayiroobii miti gar baha lafa warra Kaamba jedhame keessa jira. Achitti namni lam lubbuu dhabuuti himama. Naayiroobii keessa immoo namni 50 olii miidhamee jira. Ka hospitaal gananii warri hospitaala mirkaneessee nam 50 oliiti. Guyyaa har'aa sochiin konkolaataa baay'een karaa Naayiroobii irratti mul'atu. Akkasumas suuqiiwwan danuun illee cuccufaadha kan isaan turani. Hiriirtonni maal barbaadu? Maal gaafatu? Hiriirtonni itti gaafatamummaa barbaadu. Fakkeenyaaf warri mormitoota ijeessu jiru kun akka hidhamaniif wanni guddaan kan isaan gaafatanii akka pireezidantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon hojii gadhiisee ba'u. Aangorraa akka ba'u barbaadu. Fakkeenyaaf ganam kana magaalaa Naayiroobii keessa baatee namni hedduun Ruutoo shuukaa jedhan Ruutoo aangorra bu'ii jedhanii hiriirri isaanii wanni guddoon isaan dhageessaa jiran kana. Ruutoon aangoo gadhiisuu qabaa. Ruutoon nu bulchuutti hin jiru sirnaan nu fayyaduutti hin jiru kanaaf aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii gaaffiin isaanii guddaan kana. Keenya keessa eegii gaafas hiriirri hin dhaabamne mormiin akkasuma itti geggeeffamaa ture. Hiriirri geggeeffamu kan keessatti ka torba dabreele namni ajjeefame ture. Kanaafi ka gurbaa barreessa wayii ka ajjeefame garkiisumuuti fuudhamee Naayiroobii fidamee asitti ajjeefame kan irratti uummanni itti gaafatamummaa barbaada. Mootummaan lafuma ka'ee nama ajjeesuu hin qabu, poolisiin nama ajjeesuu hin qabu, itti gaafatamummaa jiraachuu qabaa jedhanii labsanii ganam kanammoo mootummaan uummanni yoo hiriir ba'ee seer biyyattii kabajuu qabaa. Mirgi keessanii hiriir ba'uu dandeetanii waan feetan mormuu dandeetanii garuu poolisii kabajuu qabdanii seer biyyattii kabajuu qabdanii jedhanii hiriir nagaa baan gaafatamanii garuu akkuma beekamu namoonni hedduun yoo walitti dhufe wanni hammaatu hedduu sun keessa fakkeenyaaf akka lubbuu namaa dhabam kana. Viidiyoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti hiriira kanarratti namoonni hirmaatan lakkoofsaan danuudha. Hiriirri kun eessa fa'aatti ba'ame? Inni guddichi magaalaa Naayiroobii keessa kan Mombaasaa lafa Machakos jedhaman kakkamee gafa bakka hedduutti ba'ame. Keenya keessatti Kirinyaa gafa naannoowwan keenya yookiin counties ka jedhaman hedduu keessatti ba'ame inni guddaan Naayiroobii keessa. Haala amma jiru kanaan hiriirri kun waan itti fufuusitti fakkaatu moo waan qabbanaa'uusitti fakkaata? Hiriirri kun waan dhaabamnatti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf wanni guddaan uummanni barbaadu karaa nagaatiin hiriir baanii mormi baanii deebi'an. Reefu amma ka viidiyoo irraa daawwachaa turre ganam kana poolisiin Naayiroobii daandii cufee fakkeenyaaf namni gara paarlaamaa keessa seenne dallaa kaan. Kaan ammoo masaraa mootummaa seenuu barbaadan. Karaan kulleen cufamee ture fi wanni hedduun kan uummanni gaafachaa jiru hin dhaabamne. Poolisiin akkuma durii kaan yoo namni hiriir ba'u namoonni ajjeefamaa jira. Torba dabree namni ajjeefamee ar namni ajjeefamee yeroo namni hiriir bacuuf namni ajjeefamee jira. Kanaafi uummanni gaafii kan gaafachuu hin dhiisu. Aslii galgaloo odeeffannoo hiriira Naayiroobii keessatti ba'amaa jiruun walqabata. Namni ajjeefamee ar namni ajjeefamee yeroo namni hiriir bacuuf namni ajjeefamee jira. Kanaafi uummanni gaafii kan gaafachuu hin dhiisu. Aslii galgaloo odeeffannoo hiriira Naayiroobii keessatti ba'amaa jiruun walqabatu nu biraan geesseef guddaa galatoomne. Keeniyaa yeroo ammaa tana akka malee hammaatee jira. Yeroo ammaa tana keessatti yeroodhaaf hiriirri waan dhaabbatu si fakkaatu. Kana waan deemaa jiru walumaan fuullee ilaalla. Haadha warraa duraanii artist Abdii Qophee aadde Indiyaa Usooti. Aadde Indiyaan ijoollee Abdii Qophee wajjiniin horatan guddisuutti rakkoo guddoon argee jechuudhaan kanaan dura BBCtti himanii turan. Akkatti balaa kanaan lubbuu dhaban ijoollee Abdiin Qophee horatan keessaa ishee quxisuu kan taate Naayilii Abdii gaafanneerra. Indoon rakkamataa godhuufi osoo Adaamarraa gara Finfinnee deemtuuti mudannoon balaa tasaa konkolaataadhaa Qaalitti irratti mudate. Namoota hedduutu boqotee makiinaa san keessaa mana keenyaas Taaziyaan tun nama lama dura dhufee isma keenya Yusufoo hospitaala jira. Hundoo rabbi mataa godhuufi isin addunyaatti mataa akhiramte jechuudha. Yoomi balaan kun kan mudate jechaadha? Balaan kun kan mudate guyyaa wiixataatti. Balaa kana keessatti namoota meeqatu lubbuun isaanii darbee namoota miidhaman waan odeeffattee jira? Miidiyaa kan dhageen nama sagaliitu lubbuun boqotee isaanii. Konkolaataatu walitti bu'ee jechaadha? Waan konkolaataa
Toora konkolaataa firma akkanatti walitti bu'e. Baay'ee nama gaddisiisamee addee Indiyaan eenyu seenaa san keessa dabarsan illee waan tokko naa kaasi. Tole addee Indiyaan mana faadhatii eessa lamagaati. Tole. Umriin isaallee xiqqoodha. Baay'ee hedduurra xiqqoodha. Umrii ishee guutuu qormaatuma jireenyaa keessatti ta'ee ilma obboleeyyan kiyya guddisuu fi beekagaa ilmaan qabsaa'otaa kana haalotan jiran hedduu jira kanuma keessatti isaan guddisuuf osoo olii gaddattuu umrii jiraatte bahanii hafuuraa rabbi nama haa qabu balaan tasaa kun dhufe duutii karaa keenya amma waan irratti fedhuun qabu rabbi lama isaa godhus. Mee balaan konkolaataa kun lubbuu namootaa irra deddeebiidhaan galaafataa jira waan taajjabdanuu kaase. Kun egaa dogoggorama seeraarraa inni. Jarjararraa of eeggachuu dhabuurraa shufeerumarraa. Yaada nu kaafteef guddaan si galateeffadha illee rabbi sinaa jabeessu. Haayee amiin galatameef baay'ee. Balaa kanaan barattuu yuunivarsiitii Haramayaa irraa eebbifamte haadhaa fi obboleettii ishee dabalatee walumaa galatti maatii tokko keessaa namoonni 3 lubbuu dhabaniiru. Sirni gammachuus gara gaddaatti geeddarame. Balaan kun atoobisiin tokko konkolaataa fe'iisaa wajjiniin walitti bu'u hordofuudhaan karaarraa maqee konkolaataa imaltoota fe'etti bu'uudhaan akka qaqqabe poolisiin miidiyaalee biyya keessaatti himeera. Itiyoophiyaa biyya konkolaataa baay'ee hin qabne keessatti balaan tiraafikaa irra deddeebiidhaan qaqqabu waggaatti lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafatama. Israa'eliif basaasan jette 3 ajjeeste. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteet ammoo osoo buufataaleen niwukilaraa ishee manca'uu baatanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhattu ture jedhan. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qaba. Ejensiin oduu qaama haqaa Iraan akka jedhutti Iraan namoota Israa'eliif basaasan jedhamanii himataman 3 fannifte ajjeefteetti. Ejensiin Mizaan ajjechaa raawwachuuf meeshaalee seeraan alaa gara biyyattiitti galchuuf yaaluun yakkamaa ta'uu gabaasee jira. Mizaan namoota Israa'el gargaaran jedhamanii hidhamanii fi murtee argatan jechuun maqaa dha'e keessa Idris Ali, Azaad Shojjaayii fi Rasuul Ahmed Rasuul keessatti argamu. Akkasumas Iraan walitti bu'insa guyyoota 12f Israa'el waliin keessa turte keessatti namoota hidhata qabu jedhamanii himataman 700 ol ta'an to'annoo jala oolchitee jirti jedha dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabu Noor News. Gama kaaniin paarlaamaan Iraan ejensi anniisaa atoomoo adil addunyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma niwukilaraa ilaallatu wajjin hojjechuu dhaabuuf sagalee kennee jira. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bahar Galiibaaf dhaabbatichi haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa hin balaaleffanne amanamummaa isaas caalbaasiif dhiyeesseera jedhan. Galiibaaf qondaalotni niwukileeraa Iraan hamma bu'uuraaleen niwukileeraa wabii argatanitti dhaaba kana tumsuu ni dhaabu jedhan. Dabaluunis sagantaan niwukileeraa dhimma nagaa qabeessa ta'eef oolu saffisaan ittuma fufaa jedhan. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo haleellaa Ameerikaan sagantaa gabbisa niwukileeraa Iraan irratti gaggeessite sagantaa gabbisa niwukileeraa biyyattii waggoota baay'een boodatti deebiseera jedhanii akka amanan dubbataniiru. Akka yaadutti waggoota kurna hedduu boodatti deebi'ee jedhan. Wanti isaan barbaadan gabbisuu ture jechuunis hubamuusaa himan. Haleellaan sun waraanichatti xumura horeera jechuunis himan. Kana dura garuu gamaagamni basaasa waraanaa Ameerikaa akka ifa godhetti haleellaan US sagantaa gabbisa niwukileeraa guutummaan guutuutti hin barbadeessine jedhee ture. Yoo miidhees jiraate baatiiwwan muraasa qofaa duubatti deebisaa jedhe. Tiraamp walitti bu'insa Israa'eliif Iraan gidduutti adeemaa jiru akka lola barattoota daa'imman 2 dallaa mana barumsaa keessaa wal lolaniitti ibsan. Daqiiqaa 2-3 wal haa tuman. Achi isaan dhaabuun salphaadhaa jedhan. Miidhaa haleellaan US Iraan irraan ga'e ilaalchisee gabaasni humna ittisaa US Peentaagoon baase haleellichi niwukileera Iraan guutummaatti hin barbadeessine jedha. Haleellaan US bu'uuraalee niwukileeraa Iraan irratti raawwatte sagantaa niwukileeraa biyyattii hin barbadeessine. Ji'oota muraasaan yoo booddeetti deebise malee jedha. Boombiin Ameerikaan dilbata darbe roobsite tuullaa gabbisa yuuraaniyemii Iraan hin dhabamsiifne jechuun ejensii tika waraanaa Ameerikaatti maddeen dhiyoo ta'an miidiyaa michuu BBC CBS itti himaniiru. Laaboraatooriin sagantaa kanaa hin tuqamin jira. Haleellaan caasaa wiirtuu kanaa irra keessa qofa haleelee jedhan maddeen kunniin. Doonaald Tiraamp garuu bu'uuraaleen niwukileeraa 3 qixumaan haleelamanii barbadaa'aniiru jedhan. Dabaluunis osoo meeshaaleen waraana niwukileeraa gabbisaa jiran hin barbadoofne ta'e mootummaan Iraan amanee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhatu ture jedhan.
Ministeerri dhimma alaa US Marco Rubioon wanti gaara sana jala jiru hundi haala hamaa keessa jira jechuun Iraan sagantaa niwukileeraa torban tokko dura qabdi ture caala baay'ee duubatti deebiteetti jedhan. Gamkaaniin barreessaan olaanaan neetoo Mark Rutte Ameerikaan humna niwukileeraa Iraan keessaa balleessiteetti jedhan. Haleellaan kun karaa dinqisiisaa ta'een raawwatame jechuunis tarkaanfii murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Waraanni hamaan guyyoota 12 Iraan, Israa'eliif US amma walii galtee dhukaasa dhaabuu qaamoleen lamaan tole jedhaniin caamee jira. Haa ta'u malee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Khamenei hamma yoonaa walii galtee kanaaf beekamtii kennuun isaanii hin dhaga'amne. 12 Iraanii fi Israa'el kan United Statesin deeggaramee gaggeeffame keessatti eenyutu maal buufate? Waayillan keenya ammayyuu taanaa fi hiikaa fi tasaa xiinxalaneeru. walitti bu'insa torban lamaaf adeeme kanaan eenyutu maal buufate? Ameerikaan maal buufatte? Israa'eloo, Iraanoo, biyyoonni addunyaa kan jedhu kaafna. Meehiika Ameerikaan maal buufatte? Tole asirraa Ameerikaan wanti ishiin buufatte jechuu dandeenyu maalidha? Beekamaadha. Ameerikaa fi Iraan diinummaa waggaa baay'ee qabu. Garuu kallattiidhanii Iraan keessa seenanii haleellaa gaggeessuun yeroo jalqabaati. Keessumaa bara bulchiinsa Shah yookiin bara bulchiinsa sirna gonfoo bara 1979 waggoota keessatti 50 dura jechuudha. Iraan keessatti kufeeyasi. Ameerikaan kallattiidhaan dhimma Iraan keessatti karaa humnaa kana dura qoqqobbii garaagaraa kaa'uudhaan yookiin immoo dhibba garaagaraa Iraan irratti gaggeessuudhaan kan isheen beekamtu. Pirezidaantota Ameerikaa kana dura turan keessaa waggoota gara 30 olii keessatti yeroo jalqabaatiif humnaan kallattiidhaan Iraan keessatti kan hirmaate Ameerikaa jechuudha. Kanaaf ammayyuu humna qabdu Ameerikaatti Iraanitti waan agarsiiste fakkaatti. Keessumaa xayyaaronni ishii kan B2 Spirit jedhaman suni boombii Bankar Baster jedhamu Iraan irratti darbachuu ishiitiin Ameerikaan ammayyuu addunyaa irratti humna jabaa qabaachuu ishii boombii sana yeroo jalqabaatiif boombiin sun kan adda waraanatti hojiirra oolee jechuudha. Kanaaf boombii sana Iraan irratti fayyadamuu ishiitiin waggoota dheeraa booda Iraan kallattiidhaan Ameerikaan Iraan kallattiidhaan Iraan keessatti karaa humnaa hirmaachuu ishii waan namatti agarsiisudha. Lola gaafa inni garuu dhukaasa qofaa miti. Akkuma kaaste qoqqobbiin jira waggoota dheeraaf karaa harka jalaanis waan akkasii jiraachuu mala garuu akkuma jettee yeroo jalqabaaf kan dhukaasisuun hojirra oolee kan Ameerikaan qofti qabdu jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan maal buufatte keessatti fakkeenyaaf? Ameerikaan as keessatti wanti ishiin buufatte Iraan qofatti agarsiisu qofa osoo hin taane addunyaa irrattu humna akkasiin qaba. Dhimma biyya biraa keessatti ammayyuu galuu nan danda'a waan jedhu gama dhiibbaa waraanaa addunyaa irratti qabdu waan mirkaneessitti natti fakkaata yookiin immoo waan agarsiisu barbaadde natti fakkaata. Gara biyyoota kaanitti yoo dhufne Iraan maal argatte? Iraanis immoo gara maniitti akka dhuftu dhiibbaa guddaa sirraan ga'uu danda'a. Sirriitti ga'uu danda'a. Sanas kaasuu dandeenya jechuudha. Sababi isaa maali Tiraamp dubbii isaanii keessatti inni amma goone isa guddaadha. Inni achi goonu baay'ee laafaadha yoo jedhan. Kanaafuu mariitti kottu waan jedhu deddeebiin kan isaan dubbataa turan. Inumaa jijjiirama sirnaa yoo dubbataa turan. Kun lammiilee biyyatti baay'ee rifachiisa. Baay'ee rifachiisa. Garuu immoo suni waan ammatti qabatamaatti waan ta'u natti fakkaatu. Iraan keessatti Israa'elis ta'ee Ameerikaanii itoo Iraan keessatti jijjiiramni mootummaa jiraate baay'ee barbaadu. Garuu immoo Iraan keessatti mootummaa waggoota hanga kan waggoota gara 40tti dhiyaatu aangorra ture salphaadhumatti mootummaa aangoo gad lakkisuu miti sababni isaa security biyyattii nageenya biyyattii siyaasa biyyattii paartiin mormituu ta'e kan biraa hamma hin jirretti biyya sana karaa amma gaara amma gadiitti kan to'atee jiru mootummaa Ayatollah Khamenei kana mootummaa kana salphaatti waan buqqisuu dandeessu miti. Humna jabaachi keessatti ijaaruu si barbaachisa, warraaqsa uummataa kaasuu si barbaachisa, paartilee mootummaa sana morman ciccimoo kaasuu si barbaachisa jechuudha. Gama biraatiin Iraan maal argattee jennee kaasu. Iraan biyya akkasumatti salphaatti biyyoota gurguddoo Ameerikaa wajjin lolatti seenuu jechuun salphaa miti. Kanaaf Ameerikaan maal jedhee numaayyuu Tiraamp guyyoota muraasa guyyoota 3 yookiin 4 dura totaal sarreender guutummaa tarka kennadhu jedheeti kan inni maxxanse jechuudha. Daangaa qilleensaa keetu anneerraa sechi waan gootu hin jiru. Inumaa lola kana keessatti dhifatama dubbii kedammaan qabee olaantummaan guddaan Ameerikaa fi Israa'el argatan daangaa qilleensaa Iraan to'achuu isaanii. Xiyyaaronni meeshaawwan waraanaa Iraan qaban kan duriiti gara caalu. Qoqqobbii tura jira waan ta'eedhaaf. Akkasumas immoo ittisa qilleensaa isaanii dursanii rukutuun isaanii akka Iraan harka kennatu yookiin akka laaffisuu dhiibbaa uumuu jedhanii yaadu ekspertoonni kanuma keessa immoo akka mariitti dhuftullee dhiibbaa uumuu danda'a dhugaa akka wargaa irratti. So kanaaf Iraan maal agarsiifte jechuudha humna qabdu. Keessumaa bilaastik misaayilaa yookiin immoo misaayilaa hypersonic ta'an saffisa sagalee dachaa hedduu irra deemuu danda'an misaayilaa irra faatawaan kan jedhaman jiru akkasuma misaayila fageenya gaggabaabaa deeman kan kaleessattiin buufataalee waraana baa giddu galeessaa keessa jiranitti rukutte misaayila sana addunyaa irratti hojiirra oolchuu ishee humna jabaa qabaachuu ishee agarsiisteetti. Dhumaayyuu Israa'el maaliin beekamti humna ittisaa misaayilaa cimaa qabdi sadarkaa gosa garaagaraa kan ofirraa ittisuu danda'u qabdi jedhamee ittiin dhaadatamaa ture. Humna ittisaa Israa'el sana cabsuu seenuu kan danda'u hypersonic misaayila warra jedhaman qabaachuu ishee agarsiisteetti. Salphaatti biyya harkaan kennanii ta'uu ishee agarsiisteetti. Gara Israa'elitti haa dhufna ammayyuu. Israa'el maal argatte yoo jenne waraana kanarraa
yookiin immoo maal buufatte yoo jenne akkuma jalqaba kaasnee waraana kanarratti Israa'el baay'eetti qophaa'u ishee wantoota namatti agarsiisu haleellaa gaafa waxabajjii 13 Iraan irratti gaggeessite baay'eetti qophooftee dhufuu ishee kan namatti agarsiisudha. Beekamaadha Israa'el addunyaa irratti wanta ittiin beekamtu lama keessaa tokkodha. Tokko humna tikaa jabaa qabaachuu isheeti Mossad kan jedhamu intelijeensii biyyoota garaagaraa keessatti hojjetamu. Inni kan biraa Israa'el ittiin beekamtu dursanii rukutuudhaan beekamti. Isaan beekamti humna qilleensaa jabaa giddu galeessaa keessatti qabdi. Isa fayyadamtee Iraan irratti gaafa jalqabaa dhiibbaa guddaa geessiteerti. Sana booda immoo giddugaleessan yoo laallee guyyaatti xayyaaronni Israa'el 20 hanga 50 ta'an giddugaleessan qilleensa Iraan irra yookiin immoo qilleensa magaalaa Teheraan irra marmaaru. Guyyaatti xayyaaronni kun magaalaa Teheraan irratti haleellaa garaagaraa gaggeessan jechuudha. Kanaaf guyyaa jalqabaatti hanga ammaatti ajajoota waraanaa Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistoota Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistii Nikolaraa Iraan 11ffaa jalaa ajjeesteetti guyyoota 12 keessatti jechuudha. Kun Iraaniif irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kun Israa'el akkamitti ilaalti akka milkaa'ina guddaatti ilaalti jechuudha. Sababni isaa yaaddoo lama qaba jette. Yaaddoon inni jalqabaa maalidha? Nikolaraa Iraan gabbistuudha jette. Gabbisa Nikolaraa Iraan. Kuni akka mo'icha guddaatti fudhatte jechuudha Israa'el. Kanaaf wanti isaan argatan kanadha waraana kanarraa wanti isaan dhaban wanti isaan argatan